Jirtu kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kan amma kutaa 10ffaa keenya waliin ilaalla. Guyyaa irraa kan nuti ilaallu viidiyoota keenya jala fakkeenyaaf viidiyoo nuti hojjennu viidiyoo YouTube ta'uu danda'a, akkasumas oduu namni odeessu ta'uu danda'a, waliin dubbii garaagaraa ta'uu danda'a. Isa jalatti yoo kilaasikaalii galchuu barbaanne akkamitti filmooraatiin galchinaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kunis akkaataa waan qabuuf isa seeraan ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko import goone ilaalla. Fakkeenyaaf iddoo kanatti ani kan inni odeessu kanatti jechuudha. Yeroo odeessu kanatti jalaan akka bareedaa ta'ee galuuf fakkeenyaaf yoon kilaasikaalii jala galchuu barbaade kilaasikaalii kana akkamittiin galchaa kan jedhudha. Yoo barbaaddan importettanii kilaasikaalii mataa keessanii fidachuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo isaas jala jiru fayyadamuu dandeessu jechuudha. Lamaan isaayyuu fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf iddoo kana jalaati kun warri kun hojjetu waan ta'eef warra kana keessaatii kan garaa keessanii filattu. Fakkeenyaaf kanuma yoon filadhe qabdanii ergee fiddaniiti kanatti kilaasikaalis haa ta'u muuziqaa fiddanii jala galchattaniiti. Amma waan isin gootanii dhaggeeffachuu isin irra jira jechuudha. Viidiyoon keessan sanaatii oldhaa moo sanaatii gaddidhaa kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf play godhee yeroo ammaa kana sagaleen kun isin dhaga'ama. Garuu immoo kilaasikaaliin jala jiru sagaleen isaas guddaadha jechuudha. Kanaaf kilaasikaalii sana gadi buusee sagaleen kun immoo akka dhaga'amu gochuun irra jira jechuudha. Kana gochuu fi iddoo kana mallattoo sarara kanarraa akka argitan ishee kana qabdanii gadi buustu. Isinii qabante waan ta'eef gadi buustu. Fakkeenyaaf mana diddamootaa keessa bareedaadha. Maaliif mana diddamootaa keessa yookiin immoo mana 15 oliitiin yoo gootan baay'ee bareedaadha jechuudha. Kunis sagaleen waan keessan sirriitti akka isiniif dhaga'amuufidha. Mala salphaa kanaatiin salphaamatti waan keessan jala galchachuu dandeessu. Kana malees ergaa fakkeenyaaf amma kana arreenji godhataniiti iddoo tokko tokkotti immoo ol kaasuu yoo barbaaddanii aayidiyoo keessan yookiin immoo kilaasikaalii keessan kutuumsuun jiraachuudha. Kanaaf katettanii erga kuttanii fakkeenyaaf kanaaf kana gidduutti dhiyoo zan kanas katin jedha. Kana booda kana gidduutti kan jiru immoo ol kaaftu jechuudha. Fakkeenyaaf akkas yoo ta'e jechuudha. Yeroo kana gadi bu'aadha. Garuu immoo iddoo tokkotti immoo deebi'ee ol kaasuu barbaaddan fakkeenyaaf footoo wayii galchuu dandeessu. Gidduutti boqonnaa wayiif ta'uu danda'a. Wayii waa agarsiisuuf ta'uu danda'a. Gidduutti ol kaasuu barbaaddan immoo kuttanii akkas gootu jechuudha. Garuu yeroo kuttan fakkeenyaaf amma akkuma dhageessan takkaatti kan inni asii ol guddate sagaleen isaa kuni. Takkaatti sagalee isaa kana asii ol guddisuurraa yoo smuuzilii akka guddatu yoo barbaaddan ishee kana mallattoo ishee kana akkuma argitan kana qabdanii akkas gootu jechuudha. Bifa kanaatiin akkuma argee maaliif kunis suutadhee smuuzilii akka dabaluufidha. Akka dafee waan ta'u karaa kanas suutattanii akkas gootu. Kunis maaliif isin gargaara suutadhee akka inni wantichi guddataa deemuufidha jechuudha. Mala salphaa kanaatiin kana edit gochuu dandeessu. Kunis maaliif isin gargaara viidiyoo keessan haala bareedaatiin hojjechuudhaaf akkasumas gurra namootaa hawwachuudhaaf yeroo waliin dubbii garaagaraatti ta'uu danda'a. Yeroo yuutuubii viidiyoo hojjettan ta'uu danda'a. Kana malees kallattii garaagaraatiin viidiyoo edit gootan kamirratti ta'uu danda'a. Akkasumas namni dubbisu yookiin immoo spiichii garaagaraa godhu irratti waan akkasii yookiin immoo motivational speech waan garaa sana namni tokko dubbachuu danda'a. Kilaasikaalii bareedaa tokko jala galchuu barbaadan bifa kanaatiin galchuu dandeessu jechuudha. Mala salphaa kanaatiin edit gochuu dandeessu. Garuu guutummaa guutuutti to'achuu barbaadan fakkeenyaaf kana recommend isiniin godhu garuu kanatti akka buutanii yoo barbaadan immoo guutummaa guutuutti to'achuu barbaadan kanaan waan gochuu dandeessu jechuudha. Kuni kan isinii galuu qabu defaultiidhaan isinii taa'ee kuni guutummaa guutuutti toora viidiyoo irra kan jiru edit godha. Inni kun immoo toora aayidiyoo irra kan jiru jechuudha. Kuni baay'ee isin fayyadu waan ta'eef yoo isuman duraan isinitti sana fayyadamtan baay'ee gaariidha. Haala kanaatiin aayidiyoo yookiin immoo kilaasikaalii yookiin muuziqaa viidiyoo keessan jala galchitanii edit gochuu dandeessu. yuutuubiif ta'uu danda'a waan garaa keessaniif mala salphaa kanaatiin jechuudha. Kanaaf akkuma nama isinitti himee kana isaa amma sagaleen nama sana sirriitti dhaga'amuu danda'utti kana isaa gadi buustanii ol baastu isinirra jira mala salphaatiin jechuudha. Iddoo kukkuttanii hundumaatti immoo kukkuttaniitti immoo sagalee isaa suutattanii akkamitti kana ol baasuu gadi buusuu akka dandeessanii
isinitti agarsiiseera. Fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti gadi buustu, iddoo tokkotti ol baastu, yeroo sana egaa bifa transition yookiin immoo bifa sagalichi smoothly akka guddatu yookiin immoo suutadhee akka dabalaa deemu yookiin suutadhee akka gadi hir'ataa deemu gochuun ni danda'ama jechuudha mala salphaa kanaatiin. Kanaaf tuutoriaalii korraa kana asuma irrattan goolabaa waan dhaggeeffataniif galatooma. Kutaa 11ffaas ilaaluun dagatinaa. Nagaatti.